We jechuun maal jechuudha? Nuti. Sirriidha argatteetta nuti yookaan nu jechuudha. Wiin kun gara kamitti hiikamti? Nu yookaan nuti. Nu yookaan nuti. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTU baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii kutaa tokkoffaa kana keessatti jechoota barbaachisoo ta'an 6 waliin ilaallaa eegaltootaaf kan ta'u jechuudha. Namoota ingiliffaa duwwaarraa ka'anii yookaan jalqabarraa ka'anii baruu barbaadaniif kilaasiin kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa jechi inni jalqabaa we kan jedhudha. We kan jettu kun immoo gara afaan Oromootti yeroo hiikamu nu yookaan nuti kan jedhutti hiikama. Fakkeenyaaf egaa we are happy yoo jedhe namni tokko nuti gammanneerra. We jechuun nama lamaa fi lamaa ol. Egaa kanneen kan fayyadamnu nama lamaa fi lamaa ol kan ta'edha. We are happy yoo jedhe namni tokko nuti gammanneerra kan jedhutti hiikama. Wiin kun jechuudha. We are confused yoo jedhe nuti bitaa nu galeera akka jechuuti. Happy jechuun gammaduudha. Confused jechuun immoo bitaa yeroo nama galu confused jenna jechuudha. We are friends. Friends jechuun hiriyoota. We are friends yoo jenne nuti hiriyoota akka jechuuti. Kanaaf we kan jedhu afaan Oromootti yeroo hiiknu nu yookaan nuti kan jedhutti hiikna jechuudha. Egaa jechi we jettu kun nu yookaan nuti nama lamaa fi lamaa ol waan ta'eef we is jechuun dogoggora. Ishee kana asitti qabadhaa. We is jechuun dandeenyu. We kan jettu kun nama lamaa fi nama lamaa oliif waan ta'eef is kan jettu kanan fayyadamnu we is jenne hima tokko eegaluu hin dandeenyu dogoggoradha. We are jenna malee we is hin jennu jechuudha. Ishee kan akkasittiin qabadhaa. We are happy nuti gammanneerra. We are confused nuti bitaa nu galeera. We are friends yoo jenne immoo nuti hiriyoota jenne ibsu yeroo barbaanudha. We are not we is akkasitti qabadhaa jechuudha. Jechi inni lammaffaa kilaasii kana keessatti beekuu qabdan maal jetti? As kan jettudha. As kan jettu kun immoo karaa lama hiikamti. Isheen jalqabaa maal kan jedhudha? Nu kan jedhudha. Nu. As. Nu. Nu mataa keenya akka jechuudha. Yeroo of ibsuu barbaannu as. As enna maalitti hiikamti? Nu yookaan inni lammaffaa immoo nuuf kan jedhuttis hiikamuu dandeessi. Egaa jechi as jettu kuni yeroo mataa keenya ibsuu barbaannu nu jenna jechuudha. Fakkeenyaaf as kan jedhu kan akka nu kan jedhutti yeroo hiiknu namni tokko help us. Help us yoo jedhe nu gargaari. Nu gargaari. Help jechuun maal jechuudha? Gargaarsa akka jechuuti. Help us yoo jenne nu gargaari. Isheen kun maalitti hiikamte? Nu kan jedhutti hiikamte jechuudha. Nu gargaari. Help us nu gargaari. Come with us. Come jechuun dhufuu yookaan kottu akka jechuuti. Come with us. With jechuun immoo nu waliin. Nu waliin jechuudha. Waliin kan jedhutti hiikamti. Namni tokko come with us yoo jedhe nu waliin kottu. Nu waliin kottu. Isheen kun maalitti hiikamte? Nu akka jechuuti. Nu mataa keenya. Come with us nu waliin kottu. Come with us nu waliin kottu. Egaa jechi as jettu kun karaa lamaan hiikamteerra. Nu yookaan nuuf. Fakkeenyaaf asiin kun yeroo gara nuuf jedhutti hiikamtu call us now yoo jedhe namni tokko fakkeenyaaf call us now. Call jechuun bilbiluudha. As jechuun nuuf
jechuudha. Now jechuun immoo amma, yeroo ammaa akka jechuuti. Amma akka jechuuti. Call us now yoo jenne amma nuu bilbili yookaan nuuf bilbili. Isheen kun gara kamitti hiikamtee? Nuuf. Call us now. Call bilbiluu, us nuuf. Now kan jettu immoo amma nuuf bilbili yoo jechuu barbaadan call us now jette jechuudha. Fakkeenyaaf call us now yeroo jennu maal jechuu keenya? Amma nuuf bilbili yookaan amma nuuf bilbiliidha. Fakkeenyaaf as kan jettu kana gara nu kan jedhutti yoo hiikne maal ta'a? Amma nu bilbili hin jennu. Amma nu bilbili jechuun nuti mataa keenya bilbila taane jechuudha. Amma nu bilbili yoo jenne nuti mataa keenya bilbila taane, sun immoo sirrii miti. Maalitti hiikamte jechuudha? Nuuf kan jedhutti hiikamte amma nu bilbile jechuudha. Mee jecha isa itti aanutti haadha barru. Meen oliin jedha. Our jechuun immoo gara afaan Oromootti keenya kan jedhu bakka bu'aa. Keenya kan jedhutti hiikamti. Wanti tokko kan keenya yeroo jechuu barbaannu our jenna. Egaa nama of jaallatuuf jechi kun xiqqoo ittiin tolu. Maaliif? Namni of jaallatu kan keenya jechuu hin jaallatu. Kan koo malee kan keenya hin jedhu. My jechuu jaallataa. Namni of jaallatu maal jedha? My jechuu jaallataa. Our kan jedhu kun immoo kan keenya yeroo jechuu barbaannudha. So this is our home yoo jedhe namni tokko, this jechuun maal jechuudha? Kun akka jechuuti. Kun our keenya, kun mana keenya. Wanta keessan ta'e sana immoo bakka qullaa kana buustanii kun mana keenya. Home jechuun mana akka jechuuti. This is our home. Kun mana keenya. This is our car. Kun konkolaataa keenya. This is our chance. Kuni carraa keenya. Chance jechuun carraa akka jechuuti. Carraa. This is our success. Success yeroo jennu immoo milkaa'ina akka jechuuti. Yoo waan tokkotti milkooftan success gootan jedhama. Success milkaa'ina. Kanaaf this is our jettanii wantaan keessan ta'e. Our kan jettu kana nama tokkoof hin fayyadamnu. Nama lamaa fi lamaa ol. Egaa we, us, our kan jedhan kana nama lamaa fi lamaa ol yoo ta'e malee nama tokkoof hin fayyadamnu. We kan jedhu kun nu jechuudha. Us kan jedhu kun immoo akkuma laalletti nu yookaan nuuf kan jedhu ta'a. Our kan jedhu kun immoo keenya waan ta'eef nama lamaa fi nama lamaa ol yoo taane jechoota kana fayyadamna jechuudha. Nama tokkoof garuu hin fayyadamnu. Okay, egaa hordoftoota keenya jechoota tokkoffaa fi lammaffaa irratti ilaalle keessatti nama jalqabaa yookaan first person kan jedhamu ilaallee turre. Ana nu kan jedhu, anaa fi nu kan jedhu nama tokkoffaa akka jechuuti. Ana yeroo jennu I jenna, nu yeroo jennu we jenna. Nama lammaffaa yookaan nama kaan yeroo ibsuu barbaannu immoo you, your, yours kan jedhu fayyadamneeti ibsina. Nama lammaffaa akka jechuuti. Namni tokkoffaa mataa keenyadha, nu yookaan I jenna. Nama lammaffaa ibsuuf immoo you, your, yours jenna. Egaa jechi isheen jalqabaa you kan jettudha. Isheen kun maalitti hiikamti? Jalqaba ati kan jedhutti hiikamti. Ati nama fuuldura keessan dhaabatee jiru tokko nama fuuldura keessan dhaabatee jiru tokko maal jettu? Ati jettu. You jechuun ati. Dhiiraafis ta'uu danda'a, dubaraafis ta'uu danda'a. Saalaa adda hin baasu. You kan jedhu kun dhiiraafis dubaraafis ati jettu. Inni lammaffaa maalitti hiikamaa? Sin akka jechuuttis ni hiikamaa. Egaa jechi you jedhu kun nama tokkoofis fayyadamuu dandeessu. Nama lamaa fi lamaa olis fayyadamuu dandeessu. Nama
lammaffaa yeroo ibsuu barbaannu nama nu bira jiru nama tokkoofis nama lamaafis yoo ibsuu barbaanne maal jenna yuudhuma jenna malee kan biraa hin qabu. Atii fi sin yoo jechuu barbaanne yuudhuma jenna jechuudha. Inni sadaffaa maalidha? Isin yoo jechuu barbaanne. Egaa jechi yuu jedhu faayidaa baay'ee qabdi. Ishee kana sirriitti adda baafattanii beekuun barbaachisaadha. Baay'ee salphaadha. Egaa yuu yeroo jettan inni jalqabaa ati akka jechuuti. Yuu ati. Mee fakkeenyaa fudhannu baay'ee salphaadha. You are a good friend yoo jedhe amma namni tokko you are a good friend. Ati hiriyaa gaariidha akka jechuuti. Ammas keessatti you kan jettu kun maalitti hiikamtee? Ati akka jechuuti. Egaa you jennee ishee kana kan qabachuu qabdan you jennee you is jennee hima ingiliffaa eegaluun dogoggoraa sirrii miti. Yeroo kamuu you ergeettanii booda are jettu malee you is hin jettan jechuudha. Taatee ammaa yookaan wanta amma hojjetame yookaan hojjetamaa jiru. You jechuun atitti hiikamaa. You are a good friend yoo jenne ati hiriyaa gaariidha. Good jechuun gaarii. Good gaarii. Friend jechuun immoo hiriyaa akka jechuuti. So ishee kan akkasittiin qabadhaa. You are a bad person. You are a bad person yoo jenne bad jechuun hamaa akka jechuuti. Masaanuu good kan jedhuti. Goodiin gaariidha. Badiin immoo hamaa kan jedhu waan hamaa ta'e tokko jechuudha. Nama tokkoon you are a bad person yoo jettan ati nama hamaadha. Person jechuun nama akka jechuuti. Namoota yoo jechuu barbaadan immoo people jettu. People jettu kun baay'ina agarsiisa. Namoota yoo jechuu barbaadan people jettu. Nama tokko qeenxee yoo taate immoo person jettu. Bad person jechuun nama hamaa akka jechuuti. You are a bad person. Yuun as keessatti akkamittiin hiikamte? Ati kan jedhutti hiikamte. You are a bad person. Ati nama hamaadha. You are a liar. Liar jechuun immoo nama kijibu. Nama kijibu yookaan nama sobu akka jechuuti. Liar nama sobu. You are a liar yoo jettan nama tokkoon ati nama sobudha yookaan kijibaadha akka jechuudha. Yuun amma ati kan jedhutti hiikamte jechuudha. Hiikaan isheen lammaffaa you kan jedhu sin akka jechuuti. Fakkeenyaaf namni tokko I jedhee want you yoo jedhe maal jechuu isaati? Sin barbaada. Want jechuun wanta tokko barbaaduudha. Nama tokkoon I want you yoo jettan sin barbaada akka jechuuti. I miss you yoo jettan immoo sin yaada akka jechuuti. I miss you nama tokko yaaduu. Miss jechuun yaaduu akka jechuuti. Hima kana keessatti yeroo hiikamu miss jechi jettu kun hiikaa garaagaraa qabaachuu ni dandeessi. Garuu hima kana keessatti I miss you yeroo jennu sin yaade akka jechuutti hiikama. You jechuun egaa ammas keessatti akkamitti hiikamte? Sin yaade. I miss you sin yaade. I want you sin barbaada akka jechuuti. You sin. I believe you yoon jedhe maal jechuu kooti? Believe jechuun amanuudha. Nama tokko yoo waan tokko isinitti hime fakkeenyaaf hiriyaan keessan akkas jedhee wanta tokko isinitti hime yoo waan sana amantanii sin amana jechuu barbaadan hiriyaa keessaniin I believe you jettu. Believe jechuun amanuu akka jechuuti. I believe you sin amana. Kanaaf you kan jettu kun sin akka jechuuti. Egaa jecha beektan yeroo baay'ee namoonni itti fayyadaman I love you jechuun sin jaaladha akka jechuuti. Isheen kun maalitti hiikamte? Sin akka jechuuti. I kana immoo laallee turre maal jechuudha? An akka jechuuti. An sin jaaladha. I love you jechuun an sin jaaladha. So yuun kun sin akka jedhuttis hiikamuu ni dandeessa jechuudha. Isheen sadaffaa you kan jedhu kun isin kan jedhutti illee hiikamuu ni dandeessi.
Fakkeenyaaf you are late yoo jedhe namni tokko maal jechuu isaati? Ati barfatteetta. Late jechuun barfachuu wajjin wal qabataa. Namni tokko yoo barfate fakkeenyaaf mana barumsaarraa barataan tokko yoo barfate barsiisaan isaa maal jechuu danda'a? You are late jechuu ni danda'a. Egaa jechi you jettu akkuma kana dura isinitti hime nama tokkoofis, nama lamaafis, nama kudhaniifis, nama dhibbaafis waan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko barattoota barfataniin, barattoota balbalarra dhaabbatan fakkeenyaaf barattoota 3 ta'uu danda'a kan barfate balbalarra dhaabatanii barsiisaa gara kutaatti nu gashi jedhanii yoo gaafatan hunduma isaaniitiin you are late jechuu ni danda'a. Hunduma isaanii bakka bu'uu ni danda'a jechuudha. Jechi you jedhu kun isin jechuu ni ta'a. Isin jechuus ni ta'a. Si jechuus ni ta'a. Kanaaf akkasitiin qabadhaa. Nama lammaffaa nama tokkos ta'uu danda'a. Nama dhibbas nama kudhanis ta'uu waan danda'uuf you are late yoo jenne nama tokkoofis ta'uu danda'a. Ati barfatteetta kan jedhus ta'uu ni danda'a. Isin barfattaniittu kan jedhus ta'uu ni danda'a jechuudha. You are invited. Fakkeenyaaf isin affeeramtaniittu yoo jechuu barbaanne you are invited jenna. Ati affeeramteetta yoo jechuu barbaannes you are invited jenna. Kanaaf jechi you jettu kun nama tokkoofis ta'uu ni dandeessi, nama kudhaniifis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. You are invited. Invited kan jettu kun immoo jecha invite jedhurraa dhuftee daa kan yeroo itti daballu paastii ta'a, taatee darbe ta'a. Isin affeeramtaniittu kan jedhutti gamachuudha. Your jechuun maal jechuudha? Meenatti keedhaami. Egaa hordoftoota keenya jechi itti aanu kan isin beekuu qabdan akka nama ingiliffaa eegaluutti your kan jettudha. Egaa yuriin kun karaa lama hiikamti. Isheen jalqabaa kee yookaan kan kee akka jechuutti hiikamuu ni dandeessi. Isheen lammaffaa ammoo keessan kan jedhutti illee hiikamuu ni dandeessi. Egaa akkuma kana dura isiniin jedhe jechi you jettu kun nama tokkoofis nama kudhaniifis itti fayyadamuu dandeenya. Nama qeenxeefis nama baay'eefis akka jechuuti. Nama lammaffaa yeroo ibsuu barbaannu nama tokko yoo nu fuuldura jiraate you jenna. Namni kudhanis yoo nu fuuldura jiraate you jenna. Nama sana ibsuudhaaf jechuudha. Baay'inni rakkoo takka hin qabu. Egaa your kan jettu kana kee yeroo jennee hiiknu fakkeenyaaf this is your book yoon jedhe kun macaafa yookaan kitaaba keeti akka jechuuti. This jechuun kana jechuudha. Your jedheen wanta kan nama sanaa ta'e yoon bakka kana buuse maal jechuu kiyyaa kun kan keeti. This is your book. Kun kitaaba keeti. This is your gift. Gift jechuun immoo kennaa akka jechuuti. Kennaa nama tokkoof kennaa kennuu barbaadanii this is your gift jettan kun kennaa keeti. Kee kan kee jechuudha. Nama qeenxeedhaaf nama tokkoof kee jedhamtee ni hiikamti. Your kan jedhamtu kun jechuudha. Inni lammaffaa immoo your kan jedhu kana yeroo hiiknu keessan kan jedhuttis hiikamuu ni dandeessi. Akkasimi kaameraman keessan that is your jedheen fakkeenyaaf class yoon jedhe barsiisaan tokko fakkeenyaaf barattoota isaatiin that is your class yoo jedhe that jechuun sana akka jechuuti. Kana duras akkuma isiniin jedhe sana akka jechuuti. That is your class yoo jedhe barsiisaan tokko barattoota isaatiin sun kilaasii keessanii yookaan kilaasii barnootaa keessanii akka jechuutti hiikamuu ni danda'a. Keessan yookaan kilaasii kee nama tokkoof kee ta'uullee ni danda'a jechuudha. Keessanii fi kee jecha your jennu kana kee fi keessan
kan jedhutti hiiknee hima keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf that is your chemistry teacher yoo jedhe namni tokko sun barsiisaa chemistry keeti yookaan keessaniiti jechuudha jechuudha. Namni itti dubbannu sun nama tokkos ta'uu danda'a, nama kudhanis ta'uu ni danda'a jechuudha. That is your chemistry teacher yoo jenne nama tokkoon sun barsiisaa chemistry keeti. Nama kudhaniin immoo that is your chemistry teacher yoo jenne sun barsiisaa chemistry keessaniiti. Nama baay'eedhaaf keessaniiti ta'uus ni danda'a jechuudha. Your kan jettu kun kee fi keessanitti hiikamte jechuudha. Okay, egaa jechi inni dhumaa kilaasii kana keessatti ilaallu yours kan jedhudha. Egaa kanneen sadan kana yuurii fi yours kan jedhaman kana akkuman kana dura isiniin jedhe nama tokkoofis fayyadamuu ni dandeenya. Nama lamaa fi lamaa olis nama 10 ta'uu danda'a, nama 100 ta'uu danda'a. Lakkoofsi rakkoota akkan qabu jechuudha. Yours kan jedhu kun fakkeenyaaf kee kan kee akka jechuuti. Kee kan jedhutti hiikamuu ni dandeessi. Inni lammataa immoo keessan. Fakkeenyaaf keessan kan jedhutti illee hiikamuu ni dandeessi jechuudha. This is yours yeroo jennu kun kan keetiis ta'uu ni danda'a, kun kan keessanis ta'uu ni danda'a jechuudha. Karaa lama hiikamti. Ishee kana akkasittiin naa qabadha. Egaa yuurii fi yuursiin garaagarummaa ni qabu. Akkuma kana dura jenne yeroo maayii fi maayin kan jedhu ilaalaa turretti maal jennee turre? Maayi jennee maqaa meeshaa sanaa yookaan maqaa wanta sanaa dubbachuu qabna. Maayin ergeenne booda immoo dubbachuun nu hin barbaachisu maqaa meeshaa sanaa. Fakkeenyaaf this is your computer jenna. Fakkeenyaaf nama tokkoon immoo otoo maqaa kompiitaraa hin dhayin kun kan keeti yoo jechuu barbaanne this is yours kun keeti akka jechuuti. Meeshaa sana ijaan yookaan harkaan itti agarsiisa. This is yours jenna otoo maqaa meeshaa sanaa hin dhayin wanta sana kan namaati yookaan kan keessan yoo jechuu barbaanne yours kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Garuu maqaa dhoofne maqaa meeshaa sanaa fakkeenyaaf this is your money yoo jenne kun maallaqa keeti yookaan qarshii keeti akka jechuuti. This is yours yoo jenne kun kan keeti maallaqa sana yookaan qarshii sana harkaan itti kennaa yookaan ijaan itti agarsiisaa kun kan keeti jechuuti jechuudha. Yours yeroo jennu your jennee maqaa dha'uu qabna maqaa wantichaa. Yours jennee garuu maqaa san dha'uun nu barbaachisu. This is yours kun kan keeti. This is yours. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube kilaasii keenya jechoota sasalphoo tokkoffaa kana keessatti jechoota 6 ilaallee jira. Kilaasii keenya itti aanan keessattis jechoota sasalphoo akkasii filachaa kan isin beekuu qabdan waliin baranna jechuudha.